Sagalee dhaggeeffadhaa. Kana laa sagalee barreeffama kana kanatti ergee sifa bal'attu ishee habisaako. Sifa bal'attu. Sifa bal'attu. Deeni narraa kaffali jedhi Amiiniini. Bakka isaa beeka Amiinuun jedha. Okay, sagalee kunoo laa sagalee dhaggeeffadhaa. Sagalee dhaggeeffadhaa. Kana laa sagalee barreeffama kana kanatti ergee Rayaantu natti ergee jechuudha ijoollee. Anis akkuma keessanii maatii isaa miti hin beeku. Waan kana Rayaantu natti ergeesi sagalees barreeffamas Rayaanis as cinaa kiyya jirutu natti ergee jechuudha. Ammaati miti waan inni natti ergeesi itti maa jira. Akkasitti qubanaa qabaadhaa. Kunoo sagalichi. Sifa bal'attu ishee habisaako. Sifa bal'attu. Sifa bal'attu. Sifa bal'attu ishee habisaako. Sifa bal'attu. Sifa bal'attu. Dhageessanii hoolaan irra bilbile. Hoolaan irra bilbile. Kwaasa isaaf immoo dhufeen itti dabalaa na eeggaa daqiiqaa tokkitti narra bilbile hoolaan tokko. Mubee dubbadhu. Mubee ammas itti dubbadhu. Daqiiqaa tokko mubee. Maayikii irraa bahi. Maal dubbannaa kan badee jira abbaa koo haasaan durkaa badee jira. Kam isiin silaa bisaan jala keenyaan arguun waan barbaadatti himanii. Akkasitti mucaa dhufanii mucaan xiqqoo irraa achi. Mucaan sunis suuraa kaasee namatti ergisiin qabu jechuudha. Innis suuraa wayiillee kaasee lamuu hin dandeenye jechuudha. Suuraa maalii kaasa gaa obboleessaa? Hin dandeenye du'a obboleessaa akkam obboleessi du'a fannoodhumaa buusee. Barreeffamni nan dubbisa akka carraa barreeffama kana jiru wayii kan eenyuun natti ergetu jira. Yoon akka tasaa waa ta'e nama biraa hin shakkinaa jechuudha. Anumatu fannisee amaanaa deeni narraa kaffali jedhi. Maqaan obboleessa isaa maali? Amiin bakka isaa beekadhe miti. Amiin jedhe. Deeni narra bilbilaa gaayisi. Deeni narraa kaffal amaanaa maalaa deeni narraa kaffali jedhi Amiiniini bakka isaa beekaa Amiinuun jedha. Bakka deeniin sun jiru Amiinuun sagalee isaa gabaabaa kan inni sheer naa godhetu jira. Yoo eeyyamamaa ta'e nan bana waan gabaabdu tokko. Yoo eeyyamamaa ta'e hin banu waan inni jedhe nan bana kan eenyuun natti erge jechuudha. Rayaan hangaafataan ture adda baafachuuf ergin jedheeni. Yoo isin eeyyamamaa taatan sagalee ittiin sekeendii 10 waan hin caalleedha nan bana. Yoo eeyyamamaa hin taane immoo hin banu. Kan nuti barbaadaa jiru dhugaadha waan ta'eef bani waa tokko rakkoo tokko hin qabu. Warri soba jedhus kana dhaga'u. Warri olola oofaa jirus wanti nu dhossinu tokko hin jiru. Otuu dhossine maaliif sitti ergaa? Maanchee galchaa gaa maanchee nu galchaa modiitarroo maancheen deebiree dawwalee dhufe natti fakkaata. Ayyee sagalee nan bana sagalee sekendii 10dha. Sagaleen kun eenyutti ergame akkamitti beeka jedhu gaaffiin jira. Warri kan sirriitti taattu gochuun dagatinaa. Maanchee galchaa dandeessanii maancheen dhufeera. Okay, maanchee hin baay'isi godheera maanchee. Maanchee hin baay'isi godheera. Galeera maancheen. Okay, sirriitti waan na jeeqaa jiruu fi asii natti mul'isaan jiru. Asii nan ilaalaa jira. Piliis hundi keessanuu sheer naa gochuun dagatina. Baay'ee na jeeqaa jira nanni turkiini. Hundi keessanuu sheer godha. Sagalee itti nan bana. Sagalee sekendii 10tti eeyyamamaadha waan ta'eef wasiillisaa. Eeyyama isaatiin. Eenyu boo'ichaa kana hin darbatinaa. Wanta boo'ichaa kana hin darbatinaa. Utuun sagalee kan hin dhaggeeffachiisin garuu waan hin jiru hin qaba waan ta'eef. Ishi maanchee? Silkii yeroo irra deebiftee irratti cufti garuu sagalee qabee fi akka mana tokkummaatti ati barbaadaa jirtu itti meera sagalee qabee fi dhaggeeffattee siin beeku garuu irratti cufaa turte silkii. Lakkoofsa si jaarektii namni qabu jiraare bilbilu. Mucaa goddanyaa si tokko kanan beeku goddanyaa oliiti siluma sababa sanaati irratti hin baree garuu isiin immoo shabaka irra jirtu kan lakkoofsa sii qabdi natti fakkaata sun. Karaa misenjaatiin immoo sagalee kaa'ee fi narratti deddeebisee cufti sagalee kaa'ee fi mana tokkummaatti si barbaada tokkummaan immoo baarikii wajjin jedhee sagalee kaa'eeraaf. Okay. Agasiin dhuftutti eeguuf yaallaa sagalicha nan bana waan ta'eef hundi keessanuu asiin ilaalaa jira asii waan baay'ee ni turkiin na jeeqeef asii bilbila fuuldura kiyyaa qaba. Ka suuraa kaa'ee jiru kun akkaawuntii kiyya achi nan ilaalaa jira jechuudha. Bakka suuraan mucaa kanaa jiru biraa mata godhuu fi akkaawuntichi kiyyadha. Asumaan quba qabaadhaa.
namni fooloon goone yoo jiraattanis akkaawunticha fooloo godhaatiin hordofaan isiniin jedha. Wantan kana godhaa jiruufi lubbuun ilma namaa wal qixaatte namana wasiila isaa haasofsiisuuf yaaleera. Maatii namni hin duune jedhee kolfatti deebise. Reenfaa du'aadha. Du'aatti kolfuun takka aadaa keessas hin jiru. Amantaa keessas hin jiru. Du'aa irratti kolfuun reenfa irratti qoosuun amantaa keessas hin jiru. Eenyu keessas hin jiru. Utuu adda hin baafatin waan burtaatu waan hin beekneef pirankii hin duune yoo jettu ta'e dhiigni ani hin beekutti dhiyeenyaan an akka mataa kiyyaatti hin beeku. Adda baafachuuf ayyaalee wasiilotan dubbisee qaamota jiran dubbisee ittiin qoosu jechuudha. Maaliif lubbuu wal qixa waan ta'eef. Viidiyoo irratti hojjetamne meeqa isin arge. Soba akkas minaamin jettee lubbuu wal qixa namni kun waasa rakkisu malee of hin ajjeesu. Obsi daangaatti darbuu dandeessi kan of ajjeesu. Of ajjeese jechuun tarkaanfii addunyaa kanarraa dhumaa qofa jechuudha. Of ajjeesuun tarkaanfiin ati ofirratti fudhachuu miila ofirraa kutuu harka ofirraa kutuu irra darbee tarkaanfiin addunyaa kanarraa dhumaa kanuma qofa. Tarkaanfiin ofirratti ati fudhattu. Wanti obsa si fixachiiseef sammuu kee jeeqe. Waan ijoollee kana gaafa qaba garuu boodarra jechuudha. Wanti sammuu kee jeeqeef abdii si kutachiisu tafsaa si kutuu daangaa eega darbeeti. Ani fakkeenyaaf akka tokkummaatti lubbuu kiyya irratti fudhatu fayyaa addunyaan fayyaan galabbatamte qophaan jiraadhan jedha malee. Tokkummoo kan inni galaafadha jedha jalaa duuteeraa jiran qabsiisin. Rayaan biyyatti ni beektaa mucaa kana maannoo quxisuudha. Sirra ijoolleedha mucaan kun ati xiqqoo eenyu jetteetta. Biyyatti yerootti biyya jirtu mucaan kun xiqqoo hammam guddateera akkam jechuudha. Nama jechuun jajjabaateera rayaa hawaasi gaafachuuf hin deeme. Mucaan nama amma kana jajjabaateef kana achima jabaateef iyyuu ga'ee taraa fuudhaa ga'ee ergatee ni kaa'idhate. Nama amma kana silaa lubbuu isaa ofii alaaquu miti. Nama misaalee quraana rabbiillee qara'ee keessa deebi'ee kitaaba rabbii qaraa jiru. Jechuun waasi gaafachuuf kana si kaasee fi mucaan kana dura dhukkubbii mataa qabaan dhukkubfataa jechuun sammuun isaa dhukkubbii qaba. Waan akka sammuun jeeqamaati. Waan si gaaffee qaba. Waa ifa namaa ta'uufanii dhukkuba qaba mucaan dura. Laa wanta akkana jedhu tokko hin jiru. Dhukkuma fedhee ta'u. Waan akkana jedhu waan dhaga'ee hin beeku takka wanta irraa argis hin jiru. Hiriyoonni isaas hin beeku. Biyyattis ta'e asittis. Akkasi. Okay. Mee abdii ati bira hojjetaa turte. Mucaan kun gaafati akshinni isaa namni sammuun xiqqoo lash yoo jedhe namna hubatuufan ilaala. An waa shakkiin qabu. An akka kiyyatti namni sirriitti hubatuufani. Sagalee bani nan bana sagalee abshiraa nan bana sagalee nan bana obsa. Qexxiin gaafanii qalbii keessaa. Duree yoo dhufteetti nun jedhaa nama duree jedhamtu jedhaa jiru. Waan qabuanii. Narageessu. Duree Narageessu. yaa jedhamtu jechuudha. Eeshi abdiyyee. Kan sa'aatii moo kootiin turkiin gaa'e? Sagaleen kan isaati. Abdii okay. Abdii turkii sirreessi mee waan asi gaafadhu naa deebifta waan ta'eef. Abdii kun turkii sirreessi abshir. Sagaleen kiyyan jiru. Okay jira. Mucaan gaafati bira hojjettu sammuun isaa jechuun waan jeeqamu qaba. Gaafa laaltu nama hin beekta nama sammuun jeeqame waan akkasii qaba mucaan kun. Dhukkubbii sammuu takka waan takka hin qabu mucaan fayyaadha. Waanuma jaalala isaarraa waan kan yeroo ittiin aare qofa mataan dhukkubee jennaan wama akkasiiti malee yeroo ittiin lole qofa dhukkuba malee mataa dhukkubbii tokko hin qabu. Biyyattis wajjin guddanne hamma biyya ormaattis wajjin deemaa dhufne biyya kana galle dhukkubbii mataa takka hin qabu mucaan fayyaa qulqulluudha mucaan waan dhukkubbii mataa jedhan tokko hin qabu. Nagaa waliin taphannaa waliin oollaa waliin adda dalagnullee dhukkubbii mataa takka. Yaalii biyya kaatti eega biyya kaa dhufee dhukkubfatee hin beeku jechuudha. Hin beeku. Foormeeshinii asirratti qabu tokko waa siixinnoo tokko Wani dhukkubsate tokko waasaa abdii irratti.
jechuun ijoollee kanarra waan itti siqeenya beektu qabda maanchee. Waa'ee biyya nama jedhe irratti mucaan sun duraan yeroo mucattii duuka haasaa turu dhukkubbii mataa yeroo baay'ee itti kaa'edhan hin dhukkuba jedhamu jecha. Sababa mucattii irraan kan ka'e yeroo wal lolan aarii malee akka malee aarsiti waan jedhanu jira gaafa dhume irra deebi'i. Namni yeroo wal lolee walitti hin aaraa yeroo aaree shabakaarraa ba'aa itti saalaan daballee maal taate kalaas bakka ittuma aaree jira waliin aarree jira yeroo inni naan jedhee walitti fideetan waliin guruppiidhee walitti nagoomseen biraa ba'a. Dhukkubbii mataa waan biraa tokko immoo hin qabu. Dhukkubbii yeroo itti lolee aareedhuma kalaas shabakaarraa ba'a guyyaa tokko guyyaa lama shabakaarraa yeroo inni ba'e itti dabaleetiin shabakaatti deebi'iiti walitti isin fidaa waliin dagwaleeti si dagwaleen itti si fidee naan jedheen bakka itti himeenumanii fi guruppii fidee hidhee walitti nagoomseen biraa deeman. Kanaan achitti dhukkubbii mataa qaba wanni jedhan tokko hin jiru yeroo jechuun yeroo aaree namni mataa dhukkubbiin namni akka kanaa yeroo aaree mataan dhukkubsata dhukkubbii waan biraa immoo sammuun nagaa sammuun tuqamaadha jedhanu. Dhukkubbiin hangaafe sanaayyuu miti. Dhukkubbiin hangaafe sanaan mitiyyuu. Xiqqoo jechuun isa namni aaree akkas jedhu osoo hin taane wanta tarkaanfii dhukkubbii keessa bahee tarkaanfii ofirratti fudhatamu wayitu jira. Waan akka sanaa keessa jira jechuu yaadetanii namni kun duraan shir jedhaadhaa duraan namni kun shir jedhaadhaa waan jedhanu barbaadeetan. Nama shir jedhu. Kan ammoo miti jettanii galatooma. Ayyee dubbadhu. Nama haa'ina haasofnedha nama yeenuu jechuun yeroo nu waliin haasa'u nama irraa fakkeenya akka isaa ta'an hin jedhudha malee nama sardamuu nama jarjaru miti garuu aariin jaalalarraan kan ka'e baay'ee tokko jaallataa yeroo nan hin aariin hin jedhee of qabuu hin danda'u hin jaalladhaa yeroo isin aarsite waan akkasii haasa'a waan isin beektu isin dhuftee dubbachuu dandeessu kun yeroo isiidhaan aaree shabakaa bada bakka maal taatee natti tolaan jiru shabakaa hin fayyadamu naan jedha. Bakka hin aariin sababa siyyootti dhaqee walitti isin fidee walitti isiniin tolchaa jedheen yeroo tokko fidee walitti nagoomseen biraa ba'aa waan akkasii maal irratti wal dhabdan yoo jedhu waan irratti amma kana wal dhabamu miti. Loliis ni biraan jiru akkuma kana wal mattaarree walii kalas waan akkasiiti malee dhukkubbii mataa minaamin wanni jedhanu mucaan fayyaadha mucaan keenya fayyaa. Fayyaa ture. Ayyee, ishi sagalee banuuf handeema. Sagaleen kun gurupicha keessa eenyutu jira? Yeroo inni sagalee kana qabu. Guruppii sana keessa yeroo inni ganama ka'ee dhaggeeffadhu guruppii irratti inni sagalee naa qabee irra walitti guyyaa tokko dura tuun of hin ajjeesiniin dura guyyaa tokko guyyaa lama dura waan akkasii guruppiin galgalana hidhanii wajjiniin guruppii viidiyoo faana haasa'an ture. Nagaadhuma kolfinee qabannee wal faana haasaa turre guruppii sana irratti yeroo gaafa hojjeessu jedhu guruppii sana irratti sagalee qabee jira. Yeroon guruppii sana keessa ganama ka'ee dhaggeeffadhu isiin liiftii taateetti keessaa. Anaaf isa duwwaa keessara sagalee sana sheeritti godheetan kunoo mucaan du'eera bakka jedheetan sagalee sana sheeritti godhee mucaa siin duree jedhamtu kunis miseenjera na cinqitee kun akkasitti hin sobdaa akka maatii walitti maal gochuu fi sobdee piraankiin nu gootaa minaan jennaan mucaan of ajjeesira. Bakka yeroo sana bakka of tochuus hin dandeenye bakka sababuma kee of ajjeese bakka jedheera miiruma aariitiin kalas sababuma kee of ajjeese mucaan dureedhaan sagalee sana sheeritti godhee sanaan booda kalas sagalee sana. Sagalicha ammas utuu baniini sagalicha utuu baniin dure yoo jiraatte gaaffii sirraa qabna waan ta'eef sillee qulqulleessuu jarka illee gadda jira akka jirri nagaan namni reenfa mucaa jira hin jiru jedhee laphee jara madeessu kana akka dhaabbatu barbaanneeti wanni sirubachuu qabnu dureen yoo jiraatte jira nuun jedhii mooditarri duree nama jedhamtu kana galchaa isiniin jedha mooditarri nama duree jedhamtu kana nu galchaa. Tokkummaa yeroo tokko jaranaa kennitan. Ishi sii kenneera. Duree kanatu mucaa kana kan irraa dubbatu yeroo tiktokii irratti viidiyoo isii waraabamee deemaa jiru isin argaa. Isin kan irraa dubbatu akka waan iccitii si beektu
akka waaniin jawaala olii keessa jiranutti kan bareechee citii mucaa kanarraa dubbatu duree sana duree mucaa isii kanarra duree sana fidanuu qoradha. Duree sana hin barbaanna. Tiktokii mucaan uummanni kan beekaaru duree sana si'aa jira malee mucattii kan inni jaallate. Namni gadi caalu. Mucaa isii sana qajeelaan namni argee jira. Raamutti lakkoofsa barreessaatti raamutti dedoo duree ni beektaa raamutti dedoo maal jee bu'ii raamutti dedoo galchaa mooditari mi'al tokko. Mucayyoo arsii Duree ani rakkoo otoo jarri dhufanii sana naa dhiisati. Sana natu likkii jechuun sun naa dhiisi dureen osoo dhufteeti ta'ee as jala jirti ta'ee lakkoofsa siin qabu waan ta'eef rakkoon hin jiru. Irraa dubbataa jiraachuuf dhiisuu asittan si eenyu godhaan rakkoon hin jiru. Okay. Duree ijoollee maal taatanii hiriyoonni dureetti nuuf bilbilaa kan bilbila siin qabu kan bilbila siinaa kennaa daarektii. Sini galee bilbila si daarektii naa kennaa yookaan raamutti barreessee lakkoofsa. Dureen rakkoon qabu. Aduu fannu rakkoo qabu. Waa irraa dubbachuu dhiisuu anaa dhiisaa